ashama hotame awadai wali misomsina. Magaalaan Awwadaay baha Oromiyaa Harargee bahaa magaalaa Adaree Biyyootii fi magaalaa Haramayaa gidduutti argamti. Yeroo hundeeffama magaalaa tanaa qabatamaan kana jedhee beekuu baaddullee umriin magaalaa tanaa magaalota babbeekamoo biroorraa ijoolleedha. Akka manguddoon teenya takka himanitti moggaasni maqaa isii kan Awwadaay jedhu kun namicha durachi qubateetu Wadaay jedhama. Maqaan magaalaa tanaas kan Awwadaay jedhu kun achirraa akka dhufeetu himama seenaadhaan. Bakka toosan amma akka maqabrii ta'ee jira. Bakka kana taa'eeti jimaa qamaa jedhamtiisa Wadaay kan. Aawoo jechuun bakka nama akka waa du'aa godhu akka eebbisu. Kana namtichi isa Wadaay kun achi taa'eeti. Kanaaf aawoo Wadaay jedhaniin maqaa isaatiin kabahee akka amma dhageenyutti kanaarra maqaa isaatti jettu maqaa namtichi sanii. Wadaay kun Oromoo Wadaay qabdi. Garbii qabdi kan maqaan Oromooti. Bakka biraa amma aawoo kajaa'amu kun maqaa Arabaatiin kan yaamamu jira. Kun wantuma maquma keessan maquma Oromootiin jaarsi eebbiseeti kan wanna godhe. Nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaatiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni miirree dachee kiirraa margee nan hima. Magaalaan Awwadaay iddoo Oromoon kutaa hundaa itti wal geessuu fi sabboonummaan itti dagaage tahuu isii baruuf kitaaba seenaa dubbisuun nu hin barbaachisu. Ummanni Awwadaay si jaalachuuf Oromoo tahuu kee qofa barbaada. Namni kamuu iddoo barbaade haa dhufuu. Oromoo taanaan Awwadaayiif abbaa biyyaati. Osoo keessummaan itti hin dhagayamne akka iddoo dhaloota isaatti Awwadaay keessa jiraata. Simannaan Oromoon Awwadaay kan sabboonummaadhaan guutame jaalalli Oromoon namaaf qabu achitti awwaalame nama jechisiisa. Magaalaan Awwadaay magaalaa jiddugala daldala jimaa ta'uudhaan beekamtu. Sabaa fi sablammoonni biyya teenyaa kanneen akka Somaalee, Amaaraa fi Guraagees biyya kana keessa baay'inaan ni jiraatu. Isaanis ummatuma kana wajjin kaan daldala jimaa hojjetachaa kaanis mana nyaataa banee warra jimaa dalagu kanatti gurgurachaa jiraatu. Magaalaan nyaanni maqaawii hin bulle magaalaa Awwadaay yoo jenne halkaniif guyyaa hojjechuu isaanii caalaa ragaan biraa hin jiru. Hojiin isaanii halkaniif guyyaa waan ta'eef dubartiin yeroo mana teessee nyaata dalaydu hin qabdu. Nan hima waa'ee kee callisoo argee Oromiyaatiyya. Ummanni Awwadaay faranjii caala. Awwadaay faranjii wanni adda godhu faranjiin guyyaa hojjettee halkan rafti. Warri Awwadaay halkaniif guyyaa hojjeta. Awwadaay itti namni sa'a 5 rafu tokkollee hin jiru jedhan. Shamarran ishee daraa fi abaayaa uffattee magaalaa jimaa tana keessa yaa'uu fi dhiira kalooyittaa fi areeda sunnaa dheereeffattee yaatu hoggaa ilaalan namni magaalaa tana hin beekne biyya Arabaa itti fakkaachuu hin oolu. Ummanni magaalaa Awwadaay ummata Oromummaa isaatii fi amantii isaatiif bakka guddaa qabudha. Kanaaf immoo sabboonummaan isaan bara hunda falmaa diinaa irratti wareegamaa jiran ragaa guddaadha. Walumaa galatti haala lafa tanaa yeroo ilaalan waan boba'aa gaazaa qabdu fakkaatti. Sa'a 24 gooha bittaa fi gurgurtaa malee wanna biraa tokko keessatti hin agartu. Jimaan tokko seenaa tokko jalaa bahaa akkasumatti aduun seentee deebitee bariiti.